mi faranjiinu waa wayii bar kennitee fudhatta malee callistee yeroo hundan kennitu yookaan usteetuma fudhattu yeroo sinii galee basadde kuma kudha saddeet ta'ee. Ta'ee kuma kudha saddeet bakka kuma kudha lama qofaama kuma kudha lama jechuun osoo osteen ni bara amma silaan guunnan hoo. Nu lubbiyyeen birrii kuma kudha shan. Kudha shan itti tazanatu yaa arrafaa. Kuma kudha shan waa meeqaa jastimmi lubbiyyeen tun mucaa. Smartii mucayyoo haalli mucayyoo bareedu mucayyoo dumaashii buskutii tana lan tana waan meeqa garte ta'u waan meeqa barte lan nama karoora qabu nama alaamaa qabu nama bareedina akkana irraa ifu wanti wayii immoo gadisii qabe qashtii tana. Isinis gizee faadii jirtan waa laayivii dhufe gastii hin banaa gastira dhuftanii wakaba gootanii nama yaamtanii follow goosiftan anillee garanaan isin gargaara viidiyoo bichaami live isin dhufa gasti dhuftanii nama affeertanii feemasii yoo dhufe nama hedduu jala dhufaa follow ni deema jechuu abshar isi amara isi kanarra fi gammachis Oromoon hin jaalattiin jaalachuun illee qabdi sirakkoo isii yookaan uneetaa isii haala amala isii naamusa si waa hunda si beekan waan ta'eef ni promise yigabaal inshallah kuma shan bareeda ajaa'ibatti waaw kuma saddeet galtan ila waan goota Arafaat abdiin dhagaa challenge kun itti fufaa isiniin jedhe kunis guutamu challenge biraan ni banamaa haga kuma dhibbafuma oma deemu waan sagantaa qabuuf challenge isii waliin itti fufa maafi mushkila la takaa Aisyah Akan Untuk sila kaso artiti no bereda miti amma wae kezi bra rasan jurunu bereda ke kadi garagarshita wae kezi bra amalal yu har kan follower ayye bereda miti kansilin gona bereda rako ergashiti koti jibdu isa kana boy narabso wallahi narabso lo godayu afuftu wanna arbita jalatin beresena duftani koy wargera isin hingaw isin gale amma targeting ke nama lakata imbektan ari challenge kuma sodoma qabaf an kegesani challenge yo qabata wana kana tin help yo baka gargar sadda tay kun bifa baratin ana fa bin le video ndalana aylen dalaga sini gale bugar challenge attat abdin kuma dibasa din kaba an kuma dibasa din kaba or dofto ta kunnin just isidaf wanna bifa baratin kama kallali dan boletti ke nebra dabanne jecha ndi an kafalta wan bara mallakan basan akolo magodi baka isi jirim imani jirimit buku abudallah mal tu sirra angata inni soroma diga kan ke isi yada kana chalu gide bira qabatani adufan ana makaraba ne miti yada kana chalu gide bira qabatani amadzabin la support ida dagai kakuma dibba kakuma shantama qabate adufu namni gide bira jechuda wa namni wa haja musibicha te kabirati datle challenge go ne kakanya ish mushkila Kotu kan cimilla adamoni dunin afuftu da kana dadamne mi afuftu dan debi takka takka sini kinna bar namni mujayyo kana bira support da bada nama kuma laman kuma takkan ordofa turtan yo ge sangargar wa wayin gona yetani afan abbantani asirati tokkochi ge sanamni ge wana kana gona jetta ga malaibi senati namni takka ko ta menam nama la kusan yo ga isi bekno nama la masadi afur yo guddat kesan jolle benu jecha yo tay male hundi kesan afufu male mal gotanif kolfu male duftani yero sitti tabachu male nufana yero kolfa ko nolin dabarsu male yero rakina enu support wal god enu bira dabat enu to sijira aizosh enu jede inki jibda male oboletti kesani diga kesani dirkama ormumma dirkama bolumma jetta enyu to gute rafme kaldin kaldida enyu to bir dabat ejir kana support ko gore na mala mana masadi kan shi jina dabat yo guddate na mala mana masadi kan kana darben jur kuwano warra afani bicha amma asbiratti kana challenge akkana innu yaade wana kana godu saidi wan bradistani saidi mucayyo tana ko fayo yaadda mali wonni sanar ranka mali wonni sanar rabu sila kisha kisa ni basu ni ulfata wana kana ratti yo gotan min dinno isboy ko yasminta isboy na mata kan sensibility jechu sensibility ke sa dubisa terrain daga ke san dubisa siya dubistu ke san dufte mbekta mi amal hanga amma titti na manin jiranne na mana singen ne mi yontun yo support isi ko chubar badan ke san dubisa fi namni niyatan namni ro kana maaf na tebetani na wa fa ata o namni arsi mi da ke sagal wacci boda dukulu na mat amana wallahi
nama fira keetu ragaa isin ibaa sheeka nama hedduu isin bira dhufee deebee beeka nama hedduu kumaatamaan beeka nama amala keessanii Shugooti malee jidduudhaan sheeka Abdallaa qaban jidduu. Takka namni na dhufee ni walitti illee buunee walitti illee mufannee biinu humna qabuun kana bira hin jirre illee ani homaa sana rakkoon ta'e miidiyaa mara jirti malee lafa hin jirtu. Hedduu wallahi bakka silaa dhaquu hin dandeenye mana aarsa. Oromoo keessattuu ijoollee biyya Suudi Arabiyaa baay'ee tokko. Baay'ee aarsaa waliin kafalee asirratti illee himatuuf ittiin faarfamullee fi miti garuu namni silaa ati waan haa godha jettu yoo ati rakkatee beeka mataa kiyya. Namni gizematti waa harkaa qabdu sappoortii si godha afaanuma bas odoo dhamatti jijjiirree odoo hojiitti jijjiirree gaariin jedhee amana beeyta. Ana sukkaara nakka an kominti nama laalu takkatti illaa. Isi komanti bar anaa fi komanti diinota keenya laal diinota keenya dubaruu waa kakkatama. Mana kiyya baay'isawwee negatiiviin hin jiru. Negative comment and comment ayinoor ka and shi comment ust. Mana yeeteeda boqqolloo falmata yoo sirba taate simatu na caala sirbaa namaa natti yambannaate maal dandanna. Kooftaa barati takka sheekaa takka shakshaakii kana tura kuwar. Eda yoo achi citanii shakshaakii taanoo namatti niyyuu. Ganallee xiqqoo amma xiqqoo andari ana maareen tun gaafa garana. bar fuula kanatu fuula sirbanii miti sheeka Fuulillee walsaanyi jecha maal maanta. Barani fileen sirbine tumaan sheer godhe ani namuma sirbu sassaabu anamma viidiyoo keessaati almata. Kana wayyatti jiru biyye. Almata dhagaye mee viidiyoo mati gadhiiftu dhiisee bira taree beekaan ani odoo sirba san jaaladheen ta'in haa namni si laaluuf waan ati beeksifatte san namni si arguuf sappoortii si godhuufi malee sirba san waan iyyuu irraan beeku rabbiin narraa ragaa. An sirba dhageeffadhu bara an sirbaa fi mika sappoortii nama godhu. Ergaan keefuun nama bira si haa ga'u. Atillee wayii waa beeksisu achirraa mataa arguftaan wayii artistii wayii taate. Kaashina wayii Kana oftama biizinasa keeti sirrii jedhe. ani kanaafi san godha malee nama see maali Yeroo tuusi gootii takka. Yee maali yeroo of yoo an jirtu ati. Nama sappoortii godhu waan jiru yeroo jedha an jirtu ati king. yoom jedhere ani ma sirbuma keessa sheer godhe isini barka rakkoo qabu odoo isin gabbaadhanii sirbuu baatanii duwit godhaan. Odoo isin gabbaadhanii Biyya yaada keessaa bayi. Hey. Lubbiye sira dhufne dubbadhu habiibti dubbadhu mee ati amma sii callifna. Lubbiya ana qofa itti ijaamaa sheekaman. Walaa qabay. Ayitu kusumme. sheeka maandee jiru jiraatte Yaanni kee kun akkam yaanni kee kuni. Akki gootu. Nara jiste moorii juusi kan fuula sina kee. jeeteen waan jiru Akki gootu. Ol ka'ii taa'e jedhaa dhagaa tarra. Ol ka'e illee taa'e. Biyya maal taate? Yaada isheen kun amma jedhan dhageettee nama guddaasaa. Shiikalee amma yaadni kun ofiisii. King Abdallaa Kamal ka jedhu kana wanni isaa fuula godhe profaayilii gootee foloo godhattee jecha profaayilii isaa intinii faana iskiriinshatti suuraa kaastee viidiyoo namni kun yoo sababbii kan kee torbaan kan hanga guyyaa jaha yookaan guyyaa torbaatti foloo hamma 2018 qaba gaafa foloo 30 seene birri Itoophiyaa 15,000 sii kennanaan jedhe Oromooti ya foloo naa godhaa fi qaalii naa seene birri 15,000 sii kennanaan jedhe haga guyyaa jaha torbaatitti damooza hojjetaan mootummaa olaanaan hin nyaanne beektaa biyya keenyatti. Torbaan takkatti ani lubbiyyeen teessan akka damoostanyaa birrii 15,000 argadhu. Birrii Itoophiyaa waan biraati miti foloo naa godhaa jettee viidiyoo daladde alaatul sii galee. Wanna biraa waan dheeraan qabu laal Oromootiyya King Abdallaa Kamal gaafa foloo 30 gale birrii 15,000 sii kennan jedhee waadaa naa seene Oromooto foloo naa godhaa fi jettaan. Bakka tanuma viidiyoo daladde akkuma asliidhaa gaafa geemii daladde sana gartee Oromootiyya jettee shelteetuma yoo jette Oromoon garaa laafti sii gooti. Ati gaafa guyyaa iftaanii amma qaxaroo paaspoortii kan kee iftaan fudhattaami? Ya, arba.
arbaa torban kana keessa dhumarratti ilaala Oromoon yoo si jaalatte paaspoortii san fudhattee birrii 15,000 Dr. Ennu King Abdallah ni si kennan Finfinnee keessa shir ittiin jettee sammuu tee bohaarsitee gara safaraa deemtee waan dalagnaa jecha walitti deebinee anaafati. Siigalee amma waan meeqa na dabbartii waan meeqa nu gargaartii jechaas biratti waan meeqa sappoorti nu gooti. Birriin sun tiraanspoortii taatii, wajii taatii, maalii taatii kana waan ta'eef piroomooshiina san gootee poost gootaa Oromoo. Flowers kuma jaatama yoo galee qarshii 50,000 kuma 100 dhiisamee amma ka jalqabaa qabneeyyuu haa ta'u kanuma waan numa namni dalageerratti jechuun deemina kana godhaafi nullee viidiyoon siidan anillee dumaashiin anillee dalagan siigalee torban kana keessatti King Abdallah Kamal akkana qaalii naaseene ijoolleen namni na jaalattan anaaf jedhaa waan aganaa qaalii naaseeneera fooloo naa godhaafi alaa tul warri akkasitti promooshinii si dalaysiisatan hin dhudhufanii namni si jaalatan gama kanaan sappoorti si goonaa siigalee chaalenjiin kee ammaaf 15,000 kan jalqabaa kun achi booda haga 100,000 qabannee birrii yookaan 50,000 proomisi akkasitti itti fufnaa jecha dhageesse si amma yaanni kun sin dhubuka akkuma asii deengadda dalladhisan sagaleen haasofte siigalee akkas goota waan jiru amma 18,000 100 amma 100 fooloo godheen namni 100 ani kana dalagaati qarshii ni xiqqaata haa ta'u yaanni fiduun kunuusu sanumaa dhabnee baay'een waan keessurre dhiisan mee amma qarshii ni xiqqaata afaanii naasaa haasawa keessattu xiqqaata warra haasawa dabili haasawaanii piippi nama gootan kuni amma chaalenjii tana godhaafi chaalenjii neekisti chaalenjii qarshii 100,000 hin goonaafi dhageessanii chaalenjii qarshii 100,000 hin goonaafi kana waan ta'eef chaalenjii diqqoomarraa kahanii gara guddaa deeman waan ta'eef haasawa dhiisaa.